Benshangul Gumuz godini metakale aanan buleen har'alee dirree ajjeechaa taatee oolte jirti. Maddeeni tokko akka gabaasaa jiranitu haleellaa halkanii kalee magaala godina metakalii keessattuu raawwateen namni 90 olii ajjeefamuutu gabaafamee jira. Akka warri haleellaa kana ijaan arganii dubbatanitu haleellaan kun halkanii qixxeedhaan duubatti garee humna waraanaa raasaa jiruun uummata nagaa irrattu banamee namni hedduun ajjeefame 96 oli namni madaa'ee hedduu jechuudhaan maddeen kun akka gabaasanii kan dubbatamaa jiru. Maddeen garii ammoo lakkoofsi nama ajjeefame 130 oli jechuudhaan gabaasanii jirani. Ana buleen ganda Baqojii jedhamu keessatti tarkaanfiin fudhatame kanaa fi qaamni itti gaafatamummaa fudhatee jiraachuullee baatu riphee Benishangulitu tarkaanfii kana fudhatee jedhamee himatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo miidiyaan Amaaraa uummatii ajjeefame jedhame kunin irra guddinni dhalattoota Amaaraati. Haleellaan kunillee haleellaa saba Amaaraa irrattu xiyyeeffate jechuudhaan dubbatamaa jirani. Miidiyaaleen afaan Amaariffaa dubbatanii ka ilaalcha warra Itoophiyaa gara mirgaa cinaafatan ibsanii Benshangul Gumuz keessatti wanni tahe kunin kutaa lammaffaa ajjecha magaalaa Maayikaadiraa keessattuu dhalattoota Amaaraa irrattu geggeeffame jechuudhaan akkasittu gabaasaa jiran. Bulchiinsi Benshangul Gumuziitii fi Amaaraa qubaa walitti qaba bahuu isaanii gabaasni turre yoo ajjecha Amaaraa ka Benshangul Gumuzii keessattuu geggeeffamu mootummaan federaalii dhaabuu hin dandeenye mootummaan Amaaraa Benshangul Gumuzii deemee akka loluu danda'u ibsa hedduu baasu bulchiinsi mootummaa Benshangul dhimma naannoo kiyyaa keessa seenna jechuudhaan ibsa biraa baasee falmuu gabaasaa turre. Ajjechaan har'aa godina Metakalii ana buleen ganda Baqojii keessatti geggeeffame kunin eegi muummichi ministeera Abiy Ahmed naannoo san daawwate gara Finfinneetu gad deebi'een duubattuu akka tahe. Abiy Ahmed marii hawaasa wajjin kalee godheen rakkoo naannoo kana uummati karaa aadaatiin akka inni furatu gareen araaraa fi nagaa buusu tokkollee dhaabbatee akka uummati milishaa wajjin hojjechuu qabu raayyaa ittisaatii fi poolisii naannoo wajjin hojjechuu akka qabu dhaamsa dabarsee jira. Itoophiyaa sabaa fi gosaa fi amantiin qoqqooduuf yaalamullee Itoophiyaan hin qoodamtu jechuudhaan dubbachuu isaa gabaasni turre. Marii Benshangul Gumuzii hawaasa wajjin kalee geggeeffame irrattu yaadni ciccimaanii akka kahee ka dhagamaa jiru. Maanguddoon saba Gumuzii keessaa dhufe jedhee dubbate tokkini viidiyoon inni dubbate yeroo ammaantana miidiyaa hawaasummaa irrattu mammaraa akka jirtu ka dubbatame jiru. Maanguddoon kun Benshangul Gumuzii keessattuu warri haleellaa dhaqqabsaa jiru warra saba Benshangul balleessuu barbaadu asii deema biyyittii keessanii Suudaan warra nuun jedhani Suudaan nu maal qabna maaliif Suudaan deemna biyyittii nuti dhalannee guddanne biyya kana jechuudhaan dubbate jira. Warri ammaan tana nurra jiru kun warra sirna durii sirna garbaa deebisuu barbaadanii haga bara 1940 keessa Benshangul Gumuzii warri ammaan tana duubatti afaan hundee kun akka nagadaa garbichaatiin nu gurgurachaa bahane jechuudhaan lammiin Benshangul ka ammaan tana akka fedhe ajjeefamaa jiru. Ka ganda garii biyyisaa dhalate keessattuu aanaa garii deemuu hin dandeenye kun namaa miti warri kun bineensa uummata Itoophiyaa miti jedhee Abiy Ahmed gaafachuun isaa dhagahamee jira. Haasanii maanguddoo kanaa yeroo ammaa tana Facebook irrattu akka malee naannawaa jiraachuutu himama. Anis Facebook irrattu qoodee jira. Karaa biraatiin ammoo maanguddoon Benshangul biraa yeroo ammaan tana waraanii banamaa jiru kunin waraana saba Benshangul barbadeessuu fi kaayyeeffate jechuudhaan dubbatee jira. Saba Benshangul Gumuzii saba Gumuzii barbadeessuu fi kaayyeeffate jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo ammaan tana rakkoon kunin heera irra dhalattee yookaan ammoo rakkoo heerii federeeshiniin fidee jedhamee dubbatamu kulleen kijiba jechuudhaan dubbatee jira. Heerii kunin waggaa 27 fi nu waliin ture maaliif ajjeechaa fi rakkoon gosa kana hin dhalatini maaliif ammaan tana jechuun ajjeechaa gosa kana deemaa jira. Heerii Itoophiyaan qabdu kun haqa dhalate ganni lama qofa maaliif rakkoon kun yeroo ammaa tanattu dhalatte jechuudhaan gaafatanii jiran. Maanguddoonni Benshangul marii Abiy Ahmed wajjin irrattu hirmaatan hedduun isaanii ajjeechaan Benshangul keessattuu geggeeffamu kun warra sirna federeeshinii diiguu barbaaduu fi cunqursaa durii deebisuu barbaadu warra sirnaaf teenyaa ka uummata Gumuzii akka garbatti gurgurachaa ture sanittu deebisuu barbaadan jechuudhaan dubbachaa jirani. Karaa biraatiin ammoo warrummaan sirna kana deebisuu barbaade kunin ergamsi isaan fudhatan ergamsa Asaaminoo Tsiggee irraa du'e jechuudhaan yaada isaanii ibsanii humni naannoo Amaaraa kun Benshangul Gumuz diiguudhaan lafa uummata Benshangul Gumuz fudhachuu akka fedhu dubbatanii jiran.
Karaa biraatiin ammoo miidiyaan naannoo Amaaraa fi aktivistoonni Amaaraa marii Benshangulii keessatti Abiy Ahmed wajjin kalee geggeeffame sani balaaleffatanii jirani. Mootummaan Benshangulii marii akkasii qopheessuu hin danda'u jechuudhaan dubbatanii jirani. Yakkamtoota warra tahetu warra murtii dhiyaachuu qabuttu Abiy Ahmed wajjin tahee marii geggeesse jechuudhaan mariin kalee taate suni dogongora tahullee dubbatanii jirani. Mariin kalee suniin marii farra Amaaraa uummata Amaaraa kamiidhamaa jiru akka yakkamaattuu dhiyeessu marii aangaa'ota Benshanguliitiin qophaa'ee kaa'ummati Bartaa fi Gumuzii irratti baay'inaan hirmaatee marii Amaaraa yakkuu fudhatama hin qabu jechuudhaan dubbatanii jirani. Aktivistoota fi miidiyaan Amaaraa kun odeeffannoo dhiyeessan akka jiranitti warri Benshangul kan marii kan gubbaatti argaman Abiy Ahmed yakkamtoota kan wajjin taa'ee mari'achuu sila dhiisee isaanii kana qabee mana hidhaa galchuu akka qabu ka dubbachaa jiran. Waraanni naannoo Tigraay dhaabbatee jira yookaan ammoo dhumatee jira jedhamee gabaafamee ture. Haa ta'uuti malee odeeffannoo naannoo Tigraay irraa bayaa jirtu akka dubbatutti waraanni kun akka malee hammaachuutti dubbatamee ture. Waraanni kun hammaachuu irra kan ka'e karaan Finfinnee gara Meqalee deemu ka Allamaaxaa Korem yeroo ammaan tana riphee loltoota naannoo Tigraayitti hiwwahaatiidhaan to'atame karaa Meqalee fi Allamaaxaa walitti fiduu tajaajila alaa tahee jechuudhaan dubbatamee jira. Dubbii himaanii mootummaa naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa karaa Tiwiiteriitiin hin hin jirra dhaamsa jedhu keessatti beetii meera lafaa jedhamtu naannoo Tigraay keessattuu xayyaara Itoophiyaa ka haleellaa godhaa ture jeetti tokkollee buusaa jira. Bakka hedduutti waraana Itoophiyaa ijjeesaa kumaatamaanii injifannoo argachaa jira. Tigraay ni mo'atti jechuudhaan dubbachuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo waraanii bakka adda addattuu geggeeffamaa jiraachuun kun dubbatamaa jira. Odeeffannoo dhufaa jirtuun akka jedhametti yeroo ammaan tana dirree gurguddaa waraanii itti geggeeffamaa jiru keessa Maayicoo akkasumas Shiree fi karaa Aduwaatiin akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Waraana ammaan tana geggeeffamaa jiruun tarkaanfilee fudhanneen mootummaa Itoophiyaa irratti miidhaa gurguddoo dhaqqabsiisee jira jechuudhaan maddeen jechuun hiwwahaatii wajjin walitti dhufeenya qabanii dubbachaa jirani. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana Tigraay nagaa goonee gargaarsa namummaa dhiyeessuudhaan mootummaan akka tajaajila isatti deebi'uu fi akkasumas caasaaleen misoomaa badan akka deebi'anii ijaaran irratti xiyyeeffannaa jechaa jira. Karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay keessatti uummanni jiranii Eertiraa fi milishoonni Amaaraa saamichaa fi badii guddaa dhaqqabsaa jiranii jechuudhaan akka dubbatamaa jiru ka gabaafamaa jiru. Waraanni naannoo Tigraay kun itti fufee jiraachuu isaatii fi ragaaleen karaa adda addaatii dhufaa jirti. Isaan keessaa tokko baqattoonni gara Suudaanitti baqatan dabalaa jiraachuu fi gargaarsi namummaa Meqalee irraa bakka adda addaa dhaqqabuu dadhabuun isaa ragaadha jechuudhaan aktivistoonni naannoo Tigraay dubbachaa jiran. Odeeffannoon ammoo xayyaarri Itoophiyaa gara Meqaleetti balaliisa jalqabee kan jedhullee kijibaa ta'uun isaa mirkanaa'ee jira. Hagammaa sararri xayyaaraa Itoophiyaa gara Meqaleetti fi magaalota Tigraay tokkottu balalii akka godhaa hin jirre kan dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo paartiin naannoo Tigraay bulchaa ture kan amantaa mootummaa Abiy Ahmediitiin wal lolaa jiru. Hiwwahaatii hireen isaa maal taati dubbiin jettu miidiyaa hawaasummaatii fi akkasumas miidiyaa Itoophiyaa irratti gabaafamaa jira. Paartii kan keessaa warri jijjiiramuu barbaade gara mootummaatti deebi'anii akka Tigraay bulchanii obbo Leencoo Lataa yaada dhiyeessee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa hegereen hiwwahaati maal ta'uu qabaa ka jedhu irrattu marii eegii godhanii dubattu yaada adda addaa fudhatee murtii dhiyoo kanattu akka murteessu deemee kan dubbatamee jiru. Naannoo Amaaraa warri bulchammoo paartiin kun paartii shoror keessaa tahee ramadamuu qaba. Filannoo Itoophiyaa keessattuu hirmaachuu hin qabu. Miseensotaa fi deeggartoonni paartii kana akka yakkamootti ilaalanii murtii dhiyaachuu qaban yaada jedhu akka qabanii kan dhiyeessaa jirani. Inumaayyuu warri hooggansa naannoo Tigraay kan ammaan tana gocha badii dhaabbanni hiwwahaati godhee fi uummata Amaaraa dhiifama gaafachuu qabanii odeeffannoo jettullee dhiyeessaa jiran. Waraana naannoo Tigraay keessattuu hirmaachuun isii ka himamuu fi waraana Suudaan irrattuu geggeeffamaa jirullee mootummaa Abiy wajjin kan lola bante jedhama. Eertiraa irrattuu biyyoonni Arabaa qoqqobbii cimaa akka godhuu danda'an dubbatamee jira. Misriin ambaasaaddara Eertiraa ka Kaayiroo jiru yaamtee dubbisuun dubbatamee jira. Pireezidaantiin Misrii Abdul Fattah al-Sisi pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjin dubbachuudhaan tarkaanfii badii waraanni Eertiraa Suudaan keessatti fudhachaa jiru akka balaaleffatu yookaan hin taane adabbiin akka irratti fudhatamu pireezidaantii Eertiraatti himtee jirti jechuudhaan dubbatamee jira. Torbaanuma darbe keessa pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii mootii biyya Imaraatii fi Saawudii Arabiyaa waliin dhimma kan irratti dubbachuun gabaafamee jira. Karaa biraatiin ammoo Eertiraan tarkaanfii dhimma Suudaanii keessa seenuu kan hin dhabne yoo taate Misriin Suudaanii gargaaruu deemte jechuudhaan miidiyaan biyya Misrii ejjannoo mootummaa Misrii jechuudhaan waan gosa kana barreessaa jiraachuun warra dhagahamee jira.